Media Network hoduu har'aaf qabnu isinitti himna. Hoduu isinitti himuun kan isin waliin turanii hundaati. Ayyaana Irreechaa baranaa haala ho'aatiin kabajuuf qophiileen dursaa adda addaa Oromiyaa keessatti taasifamaa jiraachuun himame. Mallattoo tokkummaa fi bakka ulfoo saba guddaa Oromoo kan ta'e Irreechi dhaadannoo Irreechi irree Oromooti jedhuun hafuura tokkummaa uummata Oromoo ta'e bakka waggaa waggaan Oromoon miiliyoonotaan itti wal argu ta'uusaaf ilmaan Oromoo biratti ayyaana hawwii guddaatiin eegamudha. Waltajjii uummanni Oromoo kaabaa fi kibbaa bahaa fi lixarraa waggaa keessatti si'a tokkicha miiliyoonotaan gara Finfinnee fi Bishooftuutti imaluun tokkummaan miidhagina aadaa fi guddummaa qaroomina isaa ittiin addunyaatti mul'isuudha. Irreechi baranas haala ho'aa fi hawwataatiin akka kabajamuuf kan duraa caalmaatti dirree haaromsa kakuu tokkummaa Oromoo ta'uu akka danda'uufis ammumarraa qophiin adda addaa ayyaanicha miidhagsuuf mul'achuu eegalan kun godinoota Oromiyaa hunda keessatti jabaatanii itti fufuu akka qabaniif dhaamameera. Ogeessonni suuraa fi agarsiisaa suurota mimmiidhagootiin irreecha beeksisaa jiraachuu dabalatee sagantaaleen adda addaa konsertiin muuziqaa galgaloonni aartii fi mariiwwan aadaa garaagaraa irreecha ilaalchisuun qophaa'aa jiraachuu OMN odeeffatee jira. Manneen uffata aadaa Oromoo hedduun hirmaattota irreechaa bara kanaaf uffata qopheessaa jiraachuu dabalatee gareewwan hawaasaa bifa garaagaraatiin ijaaramuun irreecha baranaa irratti hirmaachuuf qophaa'aa jiraachuus OMN itti himaniiru maddeen keenya. Lakkoofsi hirmaattota ayyaana irreechaa waggaa waggaan ol ka'aa jiraachuu sababeeffachuun hirmaattonni kabaja ayyaana irreechaa bara kanaa kan baroota darbanii ni caala jedhamee eegama. Oduu keenya itti aanuun finxaaleeyyii Amaaraa kiiramuu bakka Haaroo jedhamu keessa maandheeffatanii uummata ajjeesanii fi buqqisaa jiran irratti tarkaanfiin seeraa akka fudhatamuuf dhalattoonni magaalaa Gamsaa fi naannawaa ishee gaafatan. Mootummaan naannoo Amaaraa deeggarsa meeshaalee waraanaa qaamolee kanneeniif taasisu akka dhaabuufis gaafatanii jiru. Daandiin aanaa kiiramuu fi Agamsa Shaambuun wal quunnamsiisu humnoota kanneeniin citee jirus akka banamu gaafatanii jiru. Dhalattoonni magaalaa Gamsaa fi naannoo ishee ibsa waloo haala yeroo ilaalchisuun baasaniin Abrahaam Birruu ibsa dhalattoota magaalaa Gamsaa fi naannoo ishee akka itti aanutti qindeesse. Magaalaan Agamsaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu jalatti argamti. Araddoota 17tti qoodamtu magaalaan tun uummata 50,000 ol qabdi. Magaalaan tun daandii kallattii sadii jechuunis godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa akkasumas naannoo Amaaraa wal quunnamsiifturra waan taateef bakka daldalaati. Killaan guddaan Oromiyaa fi naannoo Amaaraa wal quunnamsiisu Agamsa irratti argama. Kanaaf gandoota aanaa Amuruu keessaa galii guddaa sassaabuudhaan beekamti Agamsi. Agamsii fi naannoo ishee oomishawwan midhaanii akka xaafii, boqqoolloo, nuugii, saliixiitiin beekamaadha jedhu. Dhalattooti Agamsaa fi naannoo ishee qe'ee isaanii yoo Finxaaleeyyiin Amaaraa lafa Agamsaa madda galiif mijattuu ta'uu dhamdamanii waan arganiif naannoo Amaaraa jala galchuuf fedhii yeroo dheeraa qabu. Hawaasi Agamsaa fi naannoo ishee seera kabajuu fi keessummaa simachuudhaan beekamaa akka jedhan dhalattoonni kunneen uummata naannoo Amaaraa irraa ka'anii Oromiyaa seenanii fi bara Haayila Sillaasee fi darguu magaalaa kana qubataniif lafa qoodee akka obbolaatti waliin jiraachaa ture. Alagaa ilkaan malee garaa hin argan akkuma jedhamu Finxaaleeyyiin Amaaraa uummata nagaa ajjeesuu fi buqqisuudhaan jibba Oromoof qaban ifatti agarsiisanii jiru jedhu. Amajjii 2020 kaasee uummata naannoo magaalaa Agamsaa araddoota akka Illaamuu, Jaaboo, Doobban, Rigatee, Sammoo, Gurraa, Dinkii, Cidhatti, Hoofii, Walalii, Lumma, Madaallee, Hoolee fi Bilii dabalatee araddoota biroo irraa buqqisuudhaan magaalaa Agamsaatti galchanii jiru. Warri buqqa'e kunis furmaata tokko malee rakkachaa jira. Finxaaleeyyiin qindaa'an kunneen deeggarsa mootummaa naannoo Amaaraa kan federaalaa kan Oromiyaa irraa argataniin leenji'anii hidhachuudhaan waggoota lamaan darban walirraa osoo hin kunne haleellaa raawwachaa turan. Kana hordofee gaagamni guguddaan Agamsaa fi naannoo isheetti dhaqqabee jira. Namoonni dhibbaan lakkaa'aman dhumanii jiru. Barnoonni dhaabbatee jira. Qonnaan bulaan qotachuu hin dandeenye. Tajaajilooti mootummaan uummataaf kennu danqamee jira. Qorqalbiin hawaasaa miidhamee jira. Kun kanaan osoo jiru hagayya 30 bara 2022 finxaaleeyyiin Amaaraa uummata Agamsarraa buqqa'ee aanaa kiiramuu gandaaroo qubatee ture keessa 62 rasaasaa fi abiddaan fixanii jiru. 70 ol immoo madeessanii jiru. Baankii fi mana qopheessaa dabalatee dhaabbilee barbadeessanii jiru. Kaan saamanii jiru. Nuti dhalattoonni Agamsaa fi naannoo ishee gochaa finxaaleeyyii Amaaraa kana ni balaaleffanna. Gochaa duguuggaa sanyiiti jennee subannaa jedhu dhalattooti Agamsaa fi naannoo ishee kunneen. Sababa garee kanaa maatii keenyarraa erga adda cinnee waggoota 3 caallee jirra. Mootummaan naannoo Oromiyaa gochaa finxaaleeyyii kanneenii dhaabsisuu dadhabuu fi warra sababa kanaan rakkoo keessatti kufeessu gargaaruu dhiisuun nu gaddisiisee jira jedhu. Uummanni Oromoo kutaa garaagaraa jiru akka nuuf birmatu waamicha dhiyeeffannaa jedhu dhalattooti magaalaa Agamsaa fi naannoo ishee. Dhalattoonni kunneen ibsa isaanii kanaan ejjennoo armaan gadii qabatanii jiru. Finxaaleeyyii Amaaraa Wallagga Bahaa aanaa kiiramuu ganda Haroo maandheffachuun uummata keenya ajjeesaa buqqisaa jiran irratti tarkaanfiin seeraa
afuratamu. Uummanni araddoota naannoo Agamsaarraa bara 2020 kaasee finxaaleeyyii Amaaraatiin buqqaafamee qe'ee isaatti akka deebi'uuf mootummaan seera akka kabachiisu qabeenya isaa akka deebi'uufis gaafanna. Karaan magaalaa Agamsaa kiiramuu Agamsaa Shaambuu akka banamu. Magaalaan Agamsaa finxaaleeyyii uummata fixan kanneeniin marfamtee waan jirtuuf eegumsi akka godhamuuf mootummaan naannoo Amaaraa finxaaleeyyii kanneen hidhachiisuu fi deeggaruu akka dhaabu. Dhalattooti Amaaraa Oromiyaa keessa jiran murna finxaaleeyyii lubbuu namaa baasuu fi qabeenya barbadeessuu deeggaruurraa akka of qusatan waamicha goonaa jedhu dhalattooti magaalaa Agamsaa fi naannoo ishee kutaa biyyattii garaagaraarraa ibsa waloo baasan kunneen. Waraanni mootummaa godina Shawaa Lixaanaa Ilfataatti shamarranii fi hawwan bultii qaban irratti gudeeddii raawwachaa jiraachuu jiraattonni irra deddeebiin OMN'tti himaa jiru. Sababa kanaan haati tokko miseensota waraanaa jaan dabaree gudeedamtee lubbuun kan dabre wayitaa ta'u haati kan biraan ammoo jireenyaa fi du'a gidduutti argamtee jedhu jiraattonni. Ganda ittisaa jedhamu qofa keessa shamarranii fi hawwan 13 waraanaan gudeeddiin irratti raawwatamu jiraataan OMN garasii dubbise himee jira. Shamarranii fi hawwan balaa kanaaf saaxilaman miidhaa qaamaa fi qorqalbii hamaaf saaxilamanii jiraachuunis beekamee jira. Sababa hammeenya waraana mootummaa kanaaf shamarranii fi hawwan bahanii galuu hin dandeenye jedhu jiraattonni. Keenyatti aanuun itti gaafatamaa waajjira ABO damee godina Iluu Abbaaboor obbo Masqaloo Badhaasaa akkasumas gargaaraa Profeesar Fiqiruu Moosisaa fi namoonni biroo hedduun badii tokko malee qabamuun mana hidhaa magaalaa Mattuutti dararamaa jiraachuun himame. Namoonni kunniin herga hidhaatti guuramanii guyyoonni 20 lakkaa'amu kan himan maddeen odeeffannoo OMN maaliif akka hidhaman wanti beekni hin jiru jedhan mana murtiittis kan hin dhiyeeffamin ta'uu ibsanii jiru. Obbo Masqaloo Badhaasaa fi gargaaraa Profeesar Fiqiruu Moosisaa dabalatee namoonni akkanumaan qabamuun mana hidhaa magaalaa Mattuutti dararamaa jiran kunniin hedduu ta'uu ibsuun haalli isaanii maatiitti yaaddoo taheeraa jedhu. Amanammaa jiru waajjira poolisii magaalaa Mattuutti amma torban lama fixanii namni baay'ee amma waraatti naannoo mana murtiitti. Maal daraata. Wanti irra gaamu jiru amma wanaayyuu wanti gaafataman qaamni poolisii fi manni murtii waan gaafatan qabu. Qondaalonni fi miseensonni isaa kan godina Iluu Abbaaboor dhiheenya qabamanii hidhaatti guuramuu caasaan kominikeeshinii adda bilisummaa Oromoos mirkaneesseera. Kibba baha Oromiyaattis haala wal fakkaatutu mul'ataa jedha. Hoogganoonni dhaabichaa hedduun waggaa 2 fi sanaa oliif hidhaatti dararamaa jiraachuunis ni beekama. Gama biroon durataa paartii KFO aanaa Qumbaa kan ta'an barsiisaa Taaddasaa Hordofaa roobii darbe humnoota mootummaan qabamanii hidhamuu OMN odeeffateera. Barsiisaa Taaddasaan kanaan duras badii tokko malee ejjennoo siyaasaa tarkaanfachiisaniif qofa waggaa 2 mana hidhaa Qaallittiitti dararamaa turu maddeen odeeffannoo OMN ibsanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun Finfinnee dabalatee hidhaan magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti raawwatamu torbanoota muraasaa sammaatee jiraachuu odeeffannoon maddeen adda addaarraa OMN qaqqabanii agarsiisa. Hidhaan magaalota Oromiyaa hedduu keessatti raawwatamaa jiru kun gam tokkoon sagalee mormii Oromiyaa keessaa dhagahamu kaamsu gama biroon ammoo dargaggoota waraanaaf hiriirsuu kan kaayeffatedha. Magaalaa Buraayyuutti dargaggoonni hedduun sababa tokko malee daandii fi bakka hojii isaaniitii qabamuun hidhaatti guuramuu kan himan jiraattonni gara waraanaatti erguuf jiru odeeffannoo jedhu waan dhageenyeef haalichi nu yaaddesseera jedhan. Magaalaa Finfinneettis dargaggoota hedduu kaamsuun waraanatti oofuuf qophii irra jiraachuu odeessi maddeen keessoo sirnichaatti nu qaqqabe ni mirkaneessa. Hongee hamaa biyyoota gaanfa Afrikaatti mudateen lakkoofsi uummata beelee Somaaliyaa fi Itoophiyaa keessatti saffisaan dabalaa jiraachuutu dubbatama. Sagantaan nyaataa addunyaa World Food Program baha Afrikaatti namoonni miiliyoona 22 beelaaf saaxilamuu beeksisee ture. Baankiin addunyaa immoo gabaasa ji'a 2 dura baaseen lakkoofsi kun dachaa 3 dabalee miiliyoona 66.4 akka dhaqqabuu danda'u akeekkachiisee ture. Itoophiyaan namoota balaa jala jiran miiliyoona 20 qabaachuun gaanfa Afrikaa keessaa tokkoffaa wayitaa taatu Soomaaliyaan ammoo miiliyoona 15 sadarkaa lammaffaarratti argamte guyyoo waariyoo bal'isee isinitti hima. Because of severe drought, high food prices and political instability. Hongee jajjabdu waggoottan 40 biyyoottan Afrikaa qora jirtu lakkoofsi uummata beelee Soomaaliyaa fi Itoophiyaa keessa saffisaan dabala jiraachuusaa dubbata. Waggoottan lamaan darbaniif roobii hirdhachuu qofa don taane waraana Raashiyaa Yuukireen irra banteen addunyaan hanqinni midhaan nyaataatiif saaxilamuusi jaarmiyaaleen qarqaarsa namooma ragaba. Namoota miiliyoon 2 dhiyaatan biyyoottan akka Keeniyaa, Soomaaliyaa fi Itoophiyaa keessa beelaaf akka lubbuu jiru jedhan.
miiliyoonni akkasimmoo biyyoottan akka Eertiriyaaf Jibuutii fa keessa buqqa'uun baqachuu irratti argama. Horii miiliyoonota 10 herregama ba'u qofa tun taane hongeen tun fuulduralleef itti fufusiirra kakay balaan jabaan akkuma muumalti dhaabbati biyyoota gamtoomanii dhaabbati meetirooloojii addunyaa akeekachiisaa ture. Dhaabbati nyaata addunyaa jechuun World Food Program uummata kan qulaamsuuf $1 miiliyoon 473 na barbaachisu yoo jedhu. Baankiin addunyaa $1 miiliyoon 327 qofa qaba waan afnan birarra soqadhi jetteen jedhu. Dhaabbati nyaata addunyaa namootan beelaaf saaxilaman kun Afrikaa keessa miiliyoon 22 dhaqqabu dubbata. Baankiin addunyaa immoo gabaas jilamaan dur baaftee lakkoofsi kun dacha 3 dabale miiliyoon 66.4 dhaqqabu danda'a jechuun akeekachiif. To the borderlands of Ethiopia, Somalia and Kenya. Namootan kan keessa duu miiliyoonni 10 ijoollee xixiqqoo beelirraa hin dandeen ta'uun isaanii yaaddoomte jirti. Biyyiti Abdullaahi Farmaajoo Soomaaliyaan beeloftoota miiliyoon 15tiin lammeessu irratti argamti. Itiyoophiyaan badhaadhina miiliyoon 20tiin tokkeessoo jedhu. Dureen dhaabbati nyaata addunyaa David Beasley, dhaabbati fayyaa addunyaa dubbii himtu kataate Kaarla Dresdeeleetiif Yuunaayitid Neeshinii dureen jaarmiyaalee qarqaarsa namooma martiin Giriisfaan ilmaan nama dhuma jiran jechuun bu'aa jiru. Waraa Mooskoon keebirra banti jedhan akka sababa akka aalatan jaarmiyaaleen qarqaarsa namoomaatiif hawaasii dila addunyaa Yuukireen sababa waraan kanaatiin midhaan gara alaatti erga turte dhaabuuf daandiin midhaan kun biyyoota dhiyyeeyyittiin dhaqqaban cufamuun rakkoo fidee jedhu. Itoophiyaa keessa namoota miiliyoon 38 caalan qarqaarsa midhaan nyaata barbaada. Rakkoon tun haal jajjaba ta'een dabalaa dhufu kabar dhaabbati Antooniyoo Maanuweel Dooliva Guutareez Yuunaayitid Neeshin biyyi Volodimiir Zeleniskii ta'uufiifu haleella Raashiyaatiin bututtirra qamadii gara Itoophiyaa geejjibsiisu jalqabu isa gabaasaa ture. But the shortage of water has driven many into camps. Oduu keenyatti aanuun Oromiyaa godinaalee garaagaraa keessatti hawaasni ajandaa waraanaa mootummaa jala hiriiruun waraana akka tumsuuf dirqamsiifamaa jiraachuun himame. Yeroo uummanni naannichaa rakkoo diinagdee hammaataaf saaxilamee jiruun humnaa olitti ta'ee jiru kanatti dabballoonni mootummaa dhaadannoo lukkuu hanga lubbuu jedhuun qabeenya hawaasichaa irraa saamaa jiraachuu himu maddeen odeeffannoo OMN. Guutuun gabaasa kanaa itti aanee dhiyaata. Waraanni marsaa lammaffaa TPLF fi mootummaa bilisiginnaa gidduutti eegalamuu hordofee ajandaan mootummaa guutuutti waraana irratti tahee jiraachuu kan himan jiraattonni godinaalee Oromiyaa garaagaraa uummanni dirqamaan ajandaa kana jala akka hiriiru taasifamaa jiraachuu himan. Yeroo uummanni naannichaa qaala'insa jireenyaa hammaataa isa mudateen nyaatee buluun rakkootti ta'ee jiru kanatti dabballoonni mootummaa lukkuu hanga lubbuu jechuun ajandaa waraanaa mootummaa jala akka hiriirru darbees akka tumsinuuf nu dirqisiisaa jiru kan jedhan maddeen odeeffannoo OMN hawaasni garatti guruu dhabuun rakkoo jabaa keessa seenee jira. Iddoowwan rakkoon kun itti hammaatee jiru keessaa godinni Arsii Lixaa tokko. Godina kanatti uummanni fedhii isaatiin waraana mootummaaf tumsa garaagaraa gochaa jiraachuu ibsa qaamni mootummaa dhugaan lafarraa mul'atu garuu dubbii faallaatii jedhu jiraatan godinichaa OMN'f yaada kennan. Godina Arsii Lixaa keessatti wanti dalagamaa jiru waan nama gaddisiisudha. Deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiif jedhanii bajeta aanaa fi gandaa gara waraanaatti naannessaa jiru. Uummata dirqeen manarra deemanii waan qaburraa guuraa jiru jedhu. Gandoota godinicha keessatti argaman hundarraa mata mataan sangaa tokko bachoo fi xaafii kuntaala tokko akkasumas birrii 5,500 uummatarraa walitti qabuun aanaaf galii akka godhan ajajni darbee jira. Hojiileen misoomaa fi piroojeektii wanti jedhamu marti dhaabbateera jedhu jiraatan godinichaa OMN'f yaada kennan. Yeroo kun ta'utti hawaasni qabeenya isaa gara tumsa waraanaatti akka naannessuuf dirqamsiifamaa jiru kun ofiifuu rakkoo jabaaf saaxilamee jiraachuu ibsan. Godina Harargee Bahaattis haala wal fakkaatutu mul'ataa jedhu jiraattonni. Bulchiinsi godinichaa tibbana sangoota 126 fi re'oota 61 deeggarsa waraana mootummaaf walitti qabu ibsuun tumsi kun itti fufiinsa kan qabu ta'uu beeksisee ture. Uummanni fedhii isaatiin deeggarsa kana walitti qabaa jiraachuus eere. Jiraattonni godinichaa gama isaaniitiin qabeenyi uummata godinichaa kun humnaan irraa guuramuu himuun ajandaa waraanaa mootummaan tarkaanfachiisaa jiru kana itti fufiinsaan akka tumsinuufis dirqamsiifamaa jirra jedhu. Jiraataan aanaa Haramaayaa haala naannoo isaaniitti deemaa jiru irratti OMN'f odeeffannoo kennan araddaa tokkorraa yoo xiqqaate sangoota 4-5 fi maallaqa akkaan guddaa uummanni akka walitti buusuuf dirqamsiifamaa jirra jedhu. Kana malees tumsa ijaarsa mana barnootaa bu'uura boroof maqaa jedhuun maallaqni hanga 10,000 jiraattota irratti mata mataan irratti ramadamee irraa guuramaa jiraachuu kan himan jiraataan aanichaa namni ajandaa waraanaa mootummaa tumsuu didee fi maallaqa gaafatame kaffaluu dadhabe hidhaatti kan darbatamu ta'uu himu. Haalli kun aanaalee fadiisii fi kanneen biroottis bal'inaan kan mul'atu ta'uu maddeen odeeffannoo OMN garasii dubbise ibsaniiru. Yeroo tumsa raayyaa ittisa biyyaaf jechuun qabeenya hawaasichaa bifa kanaan dirqiin irraa guuramaa jiru kanatti uummanni ofiifuu rakkoo guddaa keessa jira.
jiru mo'achuu dadhabee beelarra bu'eeraa kan jedhan jiraattonni adeemsi uummata afaan qabuun waraana qallabuu itti fufee jiraachuu himan. Dhiibbaan dabballoota mootummaa dhaadannoo lukkuu hanga lubbuu jedhuun socho'aniin uummata mudataa jirus rakkoo humnaa olii itti ta'ee jiraachuu maddeen odeeffannoo OMN ibsaniiru. Waraana marsaa duraa irrattis uummanni Oromoo dirqiin jiruu isaatti hir'isee waraana mootummaa akka sooru taasifamaa turuun kan yaadatamu wayitaa ta'u kasaaraa waraanaa roga maraan isa mudate irraan kan hafe bu'aan waraana kanaan buufate tokkollee hin turre. Oduu keenya xumuraatiin giiftiin Elizaabeet lammaffaa kan maatii mootota United Kingdom umrii isaanii 96tti kalee sagalgala masaraa Baalmoraal Iskootilaanditti addunyaa kanarraa du'aan boqotan. Du'a giiftii Elizaabeet hordofee bulchitoonni addunyaa hedduun gaddatti dhagahame ibsachuun guyyaa gaddaa labsuu irratti argamu. Waggoottan 70 erga tajaajilanii booda boqochuu isaanii hordofee ilmi isaanii kan jalqabaa mootii duraanii Wales kan ta'an Charles mootiin haaraan hanga muudamanitti yeroo gaddaa kana keessatti hoogganaa ta'uun akka tajaajilanis beekamee jira. Giiftiin Elizaabeet lammeessuun maaliin yaadatamu waan jedhu guyyoo waariyoo akka itti aanutti qopheesse. jaartiin mootittii Biriitaaniyaa akka Queen Elizaabeet lammeessuun cufliqimsit jedhu Elizaabeet Alexander Mary bara 1926 waggoottan 96 dur sanyii mootii Rederlaandaa Maayfeer keessa dhalatte. Waraan addunyaa tokkeessoof lammeessoo kufaatii Sooviyeetiif hundeeffamu Israa'el kalaqamu bombii atoomikiitiif samir qubachuu ilmaan nama qofa don taane uumamu kompiitaraatiif intarneetii ijjeefamu John F. Kennedytiif haleella September 9/11 dabalate dhukkuboota akka HIV fi coronavirus facuuf dandamachuun Khalees Khamis fulbaan 9 bara 2022 waggoottan 96 baaftee biyya lafa gad lakkisuun laf dhugaatti maal. Jaartii mootii Philip akkoon Peter Philip Zara Tindera Prince William fi Prince Harry faan ijoollee dhiira sadii jechuun King Charles sadeessoo Prince Andrew fi Prince Edward dabalate intal dubra takkatti Princess Anne Fadaa'uun akkoofa butturo edduulle horte wagga dhuug laftanir jiraat. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, jaartiin tunduub angoon lakk jajjaba qabde waaqaan gaditti eenyulle caala sodaata. Ingilaand, Kanaadaaf Awustiraaliyaa dabalate mootii biyyoota 14 waraan Ingilaand bobbaafte biyyifeet weeraruuf eeyyamnam tokkollee hin gaafattu. Isi qoommachuun qeequuf himachuu yakkaa jedhe. Paaspoortii yookaan waraqaa ragaa tokko malee biyyifeet deemuu dandeetti. Makiina oofuuf eeyyami tokkolleen isin barbaachisu. Tiraafikii makiina sii dhaabsisu lakkisi magaalatti itti fuufe jennaan badee jedhe. Waggaa baajjat paawundi miiliyoon 68 yookaan birri Itoophiyaa yoo jijjiir biiliyoon 4 ramadamaaf maallaqa kan eessa baafteef maaliif baafte jedhanii gaafachuun dhowwataat. Maal kan qof bakkisiin jiraat Buckingham Palace keessa maashin maallaqa isiin qoftitti fayyadamu dhaabbateefi jedhu. Ingiliiziin namni gibiriin kaffal jaartum tan qofa qurxummiif doolfiiniin baayir keessa cuftinu orisiitii jedhu. Jaartii tan harka fuudhuun tuquuf ammachuun dhowwataat. Yoo siin dursite harkisiif diriirsite immoo diduun hin eeyyamamtuu jedhu. Waggoottan 96 darbaniif duub al kan fakkaakkee jiraacha dabarsiiti. Duisii hordofe addunyaan ammaan tamboo irratti argama. Alaabaan biyyattii walakkaa gaditti hidhame mirmirfame. Miidiyaaleen Ingiliiz kanneen akka BBC faan agisiin biyya seentuu waan bira gabaasuun hin danda'am. Naannoo jaarraa tokkootiif rabbi gadiitti nama oli kabajamaa katurte akka Queen Elizaabeet lammeessoo lubbuu dhabdee jedhu. Agarra wattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduun har'aaf qabnu kanneen turanii waan nu daawwattaniif galatooma.